ajaja inni gabroota isaatti kenne san keessaa kan irraa olii jechuudha. Bitawxiidi amruhu ajajuu isaati bitawxiidi tawxiidatti isa tokkichoomsutti ajajuudha. Akkana jechuun أعظم ما أمر الله به التوحيد يجو الرجودة وانت ربين التأجج يجو وانتو ربين أجج خن خيسا خن الرا ولي خسني أول أججني بران هفين إساتو كتشوز توحيد يجارا مالف سنتي إما إني سببتين جنني سينمو وانت هي في توحيدني نما توحيدك أو ملي جنة سينون ينجرو saniifuu eega akkas ta'inne waajibaata dirqamoota rabbiin gabroota isaarra kaa'e keessaa irra guddaa. Faraa'ida rabbiin gabroota isaarratti godhe keessaa irra guddaa jechaadha. Faallaa saniimaas nahaa jechuun ni dhoorke rabbiin anil ishraaki isatti waaqindeessuurraa ni dhoorke rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Wattandiidi hiriyaa isaaf godhuurraa isni dhoorkee jechuudha. Niddi jechuun amma tandiidni ma'akuudhu mina niddi. Niddi irraa dhufe niddi jechuun amma annadhiiru washabiihu jechuudha. Hiriyaa fakkaataa bita kana jechuudha. Amma irra guddaan wanta rabbiin irraa dhoorkee jechuun waan rabbiin irraa dhoorke keessaa guddaan maali? Dhoorkuu inni shirkii irraa dhoorke san isatti waa sharraksiisuu irraa dhoorkuu san jechaadha. Irra guddaan ajajaa wanta rabbiin itti ajaje keessaa karraa olii tawxiida yoo ta'u wanta rabbiin irraa dhoorke hedduu wantoota baay'ee irraa dhoorke rabbiin san keessaa immoo kan irraa olii guddaan shirkiidha. Maaliif yoo jenne hoo shirkiinis amma sababa ibidda jahannam seenuuti taati. Ibidda jahannam keessatti hafuuti taati. Namni tokko kan ibidda jahannam keessatti khaalidamu khallal ta'u achi keessatti waaru hafu yoo shirkii hojjetee shirkii irratti yoo du'eedha odoorraan tawbatin jechaadha. Amma saniifuu inni fahuwa aqbahul muharramaati. Wantoota rabbiin irraa dhoorke keessaa irra fokkataadha. Wa akbarul kabaa'iri jechuun yakka garagaraa kan jiran keessaa kan irra guddaati jechaadha. Amma gaa walumaa galattuu tawxiidaa fi shirkiidhaas wanta jedhu maqaa dhoofnee jirra jechuun mas keessatti tawxiida jechuun maal jechuu? Ifraadullahi ta'aalaa rabbii Allah san tokkichoomsuun fi rububiyyatihi rabbummaa isaa san keessatti wa uluhiyyatihi gabbaramuu isaa san keessatti rububiyyaani rabbummaa uluhiyyaan ammoo ibaadaa gabbaramuu isaa san keessatti isa tokkichoomsuudha jechuudha. Santu tawxiida jedhama. Wa asmaa'ihi maqootaa fi wasifaatihi sifaata isaa keessattis isa tokkichoomsu. Amma tawxiidni gaa qoodama sadi qaba jedhan asirra dhaabbannee jechuudha. Qoodamni tokkoffaa tawxiidu rububiyyaadha. Rububiyyummaa rabbii san keessatti rabbi tokkichoomsu. Bu'urri rububiyyummaadhaa maali jennee akka reefu haasofnee sagantaa dabartee irrattis barannee turretti bu'urri rububiyyummaadhaa sadii jenne. Sadeen uumuu hawaa uumuu isa malee jiru kana keessatti isa tokkichoomse. Naam. Lammaffaan ammoo maali mee bu'ura rububiyyummaa keessaa inni lammaffaadhaa jennee kan lafa kaayannee qabna jechuun maasiisi. Inni san almulku jenna mootummaadha jechuudha. Saniifuu mootummaa kan qabu isuma jechuudha. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. نعم. له الملك وهو على كل شيء قدير. ماس موانغون اسمه في موتمان تلمساتي موتما خلق أبو رب ما يجون أيه لما صدفنا ما سيسي مالي تدبير الأمور تدبير أمري جرج الجلجو
uumama kana koowni yuunivarsii kana kan gara gaggalchu isa jechuudha. Amrii hundaa'uu kan jijjiiru, kan gara gaggalchu, kan jiraachisu, kan ajjeesu, kan nyaachisu, obaasu, razaqu isa jechuudha. Amma saniifuu kana hunda keessattuu isa tokkichoomsu jechuudha. Lammaffaan ammaasiis tawxiidul uluhiyyaa, tawxiida cibaadaati. Gabbaramuu saniin isa tokkichoomsu. Wahuwa ifraadullahi bil cibaada. Gabbartiidhaan rabbi tokkichoomsuudha. Kun immoo ma'anuma laa ilaaha illa Allahu dhugaan gabbaramaan Allah malee hin jiru jechuudha tawxiidul uluhiyyaan. Sadaffaan ammaasiis tawxiidul asmaa'i wasifaati. Maqootaa fi sifaata keessattis ibsa gartee isaan ibsamu tokko keessatti isa tokkichoomsu sifa akkasaa haa qabu hin jiru jechuudha. Kun immoo wahuwa ifraadullahi bi asmaa'ihi husnaa wa sifaatihi ulaa min ghayri tacxiilin hiika dhoorkuun maletti walaa tahriifin jechuun jijjiiruun maletti maasiise ومن غير تمثيل فكيسو في ولا تكييف أكاتات تقولون أمالتي إسا وصفوا ليجار خوني أمغا وين توحيدا باي بودا وين توحيدا زابر واني توقفار وانت هيفي باي بودا ليجو سنفو قرآن يوني في الالتي harki irra guddaani waa'uma tawxiidaati dubbata jechuun quraana keessatti bakka kana sirriitti adda baafnee laaluutiitiitu nurraa barbaachisa jechuudha. Shirkiitti hoggaa deebinu hoo shirkiin isaa waliin wanta biraa tokko gabbaruudha jenne silaayis beekamaadha. Bakka shirkii tana abbummaan kitaabaatu beeytii 11ffaa irratti ni dubbata kunu. Washirku nawwaani humal akbaru ودونه فيما علمنا الأصغر والشرك نوعان هما الأكبر ودونه فيما علمنا الأصغر والشرك شركين جد نوعان يجون أكاكو لما يجو شرك مانو غسلما جرا هما غستلما سني الأكبر جتوني توكو شركي قدادا ودونه خائسة خنا مليجرو الأصغر جتوني شركي تكا فيما علمنا وان نتبيخني خيستي وان برني خيستي أكبر النت شركي قد خنجرو الأصغر جتون شركي تكا أما شركي قد في تكا كبا جتون شركي جتوني جعلوا شريك لله ربي في شريك قروده rububiyyummaa isaatii fi uluhiyyummaa isaa yookiin asmaqootaa fi sifaata isaa keessatti rabbiif shariika godhuudha. Amma immoo kan namni baay'ee akkaan shirkii keessatti hojjetu rububiyyummaa odoo hin taane uluhiyyummaa keessatti jedhan. Akkamitti jennaan rabbii waliin wanta biraa gabbaru. Amma duubaree inni uluhiyyaadhaa kun egaa bakka lamatti qoodama jechuu deemna gaara. Shirkiin amma uluhiyyaa keessa dhufu kun noocaan akaakuu lama shirkan akbarii fi shirkal asgari jechaadha. Amma shirkal akbarummaanu bakka lama qoodamaa jedhan. Zaahiraa fi dhokataa qaba jechuudha. Mul'ataa fi dhokataa qaba. Ha dhokatu suni nifaaqal akbar san jechuudha. Munaafiqummaa. Nifaaqa jechuun maanu duraanuu maali? إظهار الإسلام إسلام ما ملفتني وإبطان الكفر كفر الألفة دوان تأفي شرك موجود تأتو ظاهرة في خفي قبا شركين تكان أمه تكان إني بقى جود سننجو إنه كوني ظاهرة في خفي قبا يجو ملتا في دوختا قبا دوختان إساس أمه مالي رياء أركسيفتون أما arkisiifatuu kanaa samma namtagaa keessatti wanni kun dhokattee jirti jechuudha. Rabbi nu haa eegu malee bakka kanatti immoo namuu hooma qabuu qaba jechaadha. Nama rabbiin tikse malee saniifuu maal jedhee
Ibnul Qayyim jechuudha. Kun ammoo huwa baharun laa saahila lahu jedhu. Bahara moggaan qabne jechaadha. Amma kaa'ee bahara guddaa namuu daakutti jiru jechuudha. Nama rabbiin irraa eege malee jechaadha. Amma shirkii guddaa fi xiqqaa kana garaagarummaan maali? Irra guddaan garaagarummaa shirkii xiqqaa fi guddaadhaa jedhan wal ma'aalu wal masiir booddeedha bakka namtichi kun itti deemuudhaa jedhan garaagarummaa. Amma namni inni shirkii guddaa laaqqate kuni gaafa du'e odoon toobbatiyyoo irratti du'e ibidda keessatti waaru jahannam keessatti inuman bahu. Kana inni shirkii xiqqaadhaa immoo dilasii miti waan ta'eef shirkiin xiqqaan ibaaduma keessa seene san balleessa malee guututti namticha wannan godhu. Amma shirkan akbarii jechuurree akkasii taayetti ibaaduma tana irraa takka fuutee yookiin gosoota ibaadaa keessaa tokko fuutee makluuqaa kennu jechuudha. Waan rabbiin ta'iniif kennu jechuudha. Waan awliyoota fa'aa kadhatu rabbiif qaluu odoon taane wanta biraatiif qaluu jarreen kana jechuudha. Saniifuu inni kun shirkal akbariin kun waa afur keessatti argamaa jiran. Wanni afran du'aa'ee fi xalaba kadhaa jechuudha. Kadhatuu tana keessa bakki inni hedduu guutee jiru jechaadha. Faayiduma tokkoof jecha yookiin rakkina tokko irraa deebisuuf yookiin bu'aa tokko fiduudhaaf kadhatu. Amma bakka kanatti gaa namni rabbi dhiisee fameeyyitaa fa'aa kadhata. Warra du'ee qabrii keessa jiru fa'aa kadhata. Bakka tana keessa baay'inaan argama. Lammaffaan ammaasiis bakki inni keessatti kan argamu iraada fedhii yookiinis hamilee wanta tokko hojjechuu keessatti. Hojii hojjetu kanaan rabbi dhiisee waan biraa fedha. Niyyaa keessatti immoo niyyaa niyyatu kana keessatti isatti waan biraa qindeessa. As keessa guuta jaalinni. Sadaffaan ammoo xaa'a ajaja godhuu keessatti. Kunis ammoo ulamaa'ota beektota fa'aa ajaja godhaa. Hooggantoota fa'aa ajaja godhaa. Bakka isaan faallaa rabbii deemanitti jechuudha. Waan rabbiin haraam godhe fa'aa halaal godhuu. Ta rabbiin ammaasiis halaal godhe haraamitti fa'aa jijjiiruu keessatti. Afraffaan bakki wanni kun itti baay'atu ammaasiis jaalala jedhan. Waan rabbiin ala jiru tokko jaalala guddaa jaalalatti waan saniif gadi xiqqaachuu ta waan saniif gadi cabu'uu jaalata jechuudha. Asimaasis bakki shirkan akbariin keessatti argamu jechaadha. Amma gaasaniifuu zamana amma nuti jiru kana fa'aa keessatti fiqiru wanni jedhan suni bakka kana keessa jirti laamma. Maal godhemma irra baay'ee warra zamanaa jaalala jedhee jaalaluma saniin qabamee jireenya isaa ni taa'u ka'ee deemu maal ta'u jaalaluma sana jala fiiga jechuudha. Abdullah ibn Abbas kufriin ummattoota akhiru zamaan waa'ee dhalaa ta'uuf taa'aa jedhe. Jaalala ilmaa waa'ee dhalaa dubartiidhaa jedhee inni jaalala fiqirii ta'uu ta'a jechuudha. Wanni inni tilmaame suni radiyallahu anhu rabbi isarraa jaallatu akkasuma dhufee dhugaa ta'e jechaadha. Dhuguma amma warra silaa waa babaasu hoggaaniif ilaalte wanni inni haasa'u isiisan bakkuma rabbii buusee haasa'u. Yoo warreen walaloo baasu shi'irii sha'aru kanaas yoonii fi as deebitee ilaalte wanna isaanii tana keessa ergamoo bifuma gartee ergamaa jaalachuudhaatiin shirkii ajaa'ibaa keessa galanii itti argamu jechaadha. Amma shirkan akbarii wantoota afran kana keessa baay'ataa jenne egaa waan kana keessa dhalamu. Du'aa'ii niyyaa ajaja godhu xaa'aa mahabbaa jechuudha. Shirkal asghar ammoo wanta gara shirkan akbaritti nama geessu tokko. Caafiinsaa gaddichi aanu shirkan akbarii waan kana. Mee fakkeenyaaf jecha yookiin hojii hojjetu tokko ta gara sanitti nama geessitu hojjeta. Rabbi dhiisee wanta biraa fa'aan kakatu mala. Waan hojjetu tana ammaasiis hana harkaniidhaaf tana gaa keessa isaa jirti baate ati hin beektu yeroo garii mallattoo irraa mul'ata. Waan namtammaasiis sababa hin taane tokko fa'aa akka sababaa godhee deemuu jechaadha. Gara xabi'aa aadaatti sababan ta'u waan tokko hojjechuu gara shari'aatti sammaasiis wanni sun waan saniif sababan ta'u
sababa jechuma qofa yaadee waan saniin sun na argamtii faa jedhee yoo deeme jechuudha. Faayidaadhaa fi rakkinnis harka rabbii jiraa jechuu faa wallaalee laama garuma wanta biraatti ichi deemu jechaadha. Kun immoo waan shirkitti nama geessu jechuudha. Shirkii guddaa sanitti ichi nama baasa. Garri dhuma isaa san ta'a jechuudha. Kan immoo Sheikhul Islaam Muhammad bin Abdul Wahab kitaabu Tawhiidii keessatti sirriitti dabaase inshaallah san keessatti barattu jechaadha. Amma gaa beeytiin kudha takkaffa'aa ergaan isiin nuu dabarsitu wantoota rabbiin ajaje keessaa karraa olii tawhiida isa tokkichoomtu yoo ta'u wantoota rabbiin dhorke keessaa karraa olii guddaan ammaasiisi isatti waa sharraksiisuudha. Beeytii kudha lammaffaa yoo fudhanne له فقط أن تصرف العبادة من دون نقصان ولا زيادة. له فقط أن تصرف العبادة من دون نقصان ولا زيادة. له فقط اسم قفافتات أن تصرف العبادة تجتون عبادان هجتمون اسم قفافي وان براتي فينتو عبادان هجتمون ربي قفافته يجتون من دون نقصان إرنا في ولا زيادة دبل ملت يجتون ودوران إرفنه ودوتي سن دبل اسم قفاف قدامته هجتمون قبديجم عبادان وان برا بكتنا خيسة في دون قبل يجتون أما دو بري صرفي ليجتون مالي خنو هجتون أما جتش عبادة جو maal jechuudha dhiiroo ibaadaani waa lamarratti dubbatamtii jedha taaliiqni risaalaa tanaa jechuudha. Mee wani lamaan sun maali? Fiiciluu ta'abbudi gocha rab isa gabbaruu san kana jechuun maali? Gocha gabbaruudhaati mitire xaa'atul ma'buudi isa gabbaramu san ajaja isaa godhu alaa wajil hubbi kallattii isa jaalachuutiin wadhulli kallattii isaaf gadi if qabuutiin wata'diimi kallattii isa guddisuutiin jechuudha. Isa guddisuun jaalatuun isaaf gadi cabuun jiraatee ajaja isa gabbaramu sanii godhuutu ibaadaadha jechuudha. Kana irratti numa dubbatama. Kun rabbiif malee waan biraatiif hin ta'u. Kana keessatti immoo wanni biraa tokkolleen uumamni tokkolleen isatti hin sharrabu. Lammaffaan ammoo almuta'abbadu bihi isa ittiin gabbaramu san jechuudha. Waan ittiin gabbaramu san ibaadaa jechuun kana irratti inni dubbatama jechuudha. Naam egaa gocha gabbartiitii fi waan ittiin gabbaramu san ammoo hoggaa akkasiiree ibaadaa wanuma jennu san ta'uu deema jechuudha. Hoggaa kanaa definition isaa hiikni isaa akka Sheikhul Islaam Ibnu Taymiyaan itti hiike san ta'a jechuudha. Ismun jaami'uun maqaa walitti qabataa ta'e likulli maa yuhibbuhu Allahu wa yardaahu waan rabbiin fedhu ta'e inni jaalatu hunda min al-a'maali hojiiwwanii fi wal aqwaali jechoota mul'atoo fi dhokatoo irraa jechuudha. Kun wanta ittiin gabbaramu san jechuudha. Amma katun hojii fi jechaa fi gochaa rabbiin jaalatu san isi bakka kanatti tuni isuma qofaaf kennamuu qabdi jechaadha. Isuma qofaaf qulqulleeffamuu qabdi jechaadha. Amma walumaa galattuu duuba gaa ibaadaa tanarraa ibaaduwwan adda addaa kanarraa takkuma gartee waan rabbiin ta'iniif kennuun shirkii ta'a jechuudha. Wanta biraat fidanii isa kana keessatti isatti qindeessuunis shirkii ta'a jechuudha. Walumaa galattuu ibaadaan tawqiifiyyaadha. Ibaadaan tawqiifiyyaadha jechuun waan lafa tana tolfamuu miti. Isuma olii dhufee sanirra dhaabbatamee hojjetamu malee. Dhuguma waa'uma shari'aan ragaan irratti jiru tani shari'aan fiddee lafa keeyse bifa dirqama ta'uutiin yookiin bifa sunnummaatiin lafa keeyse san malee wanti nuti asitti biraa tolchinee ibaada jennee keenyu hin jiru jechaadha. Hanga shari'aa sanirraas hin dabalamu.
ittis irraa isin irrifamu akkasumatti ittiin deemamudha jechuudha. Sani gaa ibaadaa jechuun maasha Allah. Ibaadummaan tunuu qoodama qabdimmaasiis. Qoodamni siidhaa ibaadaa qalbiidhaan godhamtuu fi ibaadaa jechaan godhamtuu fi amma sadaffaan ibaadaa qaamaan hojjetamtu, afraffaan ammoo ibaadaa qabeenyaan hojjetamtu jecha. Akkas ilaasaniifuu ibaadaan qoodama afur qabdi jechaadha. Ibaadaa qalbiyyaa kun amma akka sodaa, abdatu'uu, jaalatu'uu, guddisu'uu, kabajuu kun amma gartee ibaadaa qalbiyyaa jedhama. Ibaadaan qawliyyaan ammoo ta jechaati. Zikrii, du'aa'ii, qiraatii quraanaa kun amma gartee ibaadaa qawliyyaadha jechaani. Tuun ammoo ibaadaa gochaanii ta qaamaan hojjetamtu jechuudha. Salaata, sooma, jihaada kun amma gartee ibaadaa badaniyyaa jenna jechuudha. Afraffaan ammoo ibaadaa maaliyyaa ta'uriiti. Zakaa, kennaa garaagaraa tan dirqamaa maal kana gaa waa hedduudha. Kanaafuu walumaa galattuu jechuun ibaadaan hundummaanuu Rabbuma qofaaf ta'uu qabdi jechuudha. Naam ibaadaa kana waggaa hojjannummaasiis gaa bifa rabbiin jaalatu san irratti bifa maasis rabbi biraa dhufe ergamaan sallallahu alaihi wasallam ittiin nuttiin dhufe san akkasirratti deemuudha malee bifa ifii nutti feenee miti jechaadha. Maasha Allah. Darsii teenya tanarraan tanaa asumatti dhaabnaa. Bakka kana keessa waan hedduu wanta galfatuuni keessa isaa sirriitti beekuun dirqama tahuutiitu jira waan ta'eef beeytii 13ffaa irratti dhaabbannaa jechuudha. Warra waan dhageen fayyadamu rabbi nu haa godhu. Ilmi baratuu qofa odoo hin taane waan barannu kanattis warra hojjetu rabbi nu haa godhu. Inshallah arraaf asumatti dhaabbannaa. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.